San qabechuudha. Aisha markafuuni kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota obsiyaan boojaalatti argamtanii akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kiyyaa galata waaqayyo isa nagaa keenya baay'ee Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u jira jirtuun isiniin jedha hordoftoota kiyyaa nagaa fi ayyaanni araarri waaqayyo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu akkasumaanis immoo obsee maaliif baddeetti jirtanii warreen na iyyaaffattanii obseen hin banne jira kinoo xiqqoo ishii biizii ta'een badeen isin jalaa jedha. Bidiyoon barana dheengedoo jedhera dhageessanii yoo ta'e xiqqoo ishii biizii ta'e kanaaf hambadee malee jiran isiniin jedha. Bakkuma jirtanitti immoo nagaa fi ayyaanni araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Warreen yuutuubii kiyyaa jajjabeessaa na hordofaa jirtan hundumti keessanuu eebbifamaa waaqayyo isin haa eebbisuun isiniin jedha. Akkasumaan immoo warreen odeeffannoo garaagaraa wantoota akka manaa irratti lafaa irratti odeeffannoo garaagaraa koomentii jalattiin maal kamidha haala kam keessa jira akkamiin argachuu dandeenya nama arganna manaamin jettanii kan nagaafattanii hundumti keessaniyyuu lakkoofsa bilbilaa ani isin maxxansu inni lakkoofsa bilbila kiyyaa maxxanseen ture duraanii garuu lakkoofsa bilbila kiyyaa sana argachuu hin dandeenye natti fakkaata. Viidiyoo kiyya jala too gadi buutanii lakkoofsa bilbila kiyyaa karaa himootiinis ta'e daarettiidhaanis argachuu dandeessu tureen isin hin jira. Garuu immoo argachuu warreen hin dandeenye lakkoofsa bilbila kiyyaa duwwaa 922533715 lakkoofsa imoo kiyyaatti na argachuu dandeessu. Viidiyoo kana jalattis immoo isiniif hin maxxansa. Maaliif yoo jettanii namoonni hundi mijatee fi viidiyoo kana ilaaluu danda'u. Dhaggeeffachuu danda'u lakkoofsa kana keessaa fudhachuu danda'u jechuudha. Garuu immoo namoonni baay'een itoo mijatiifiin kan turanii lakkoofsa bilbila kiyyaa jalaan nagaafattanii hundumti keessaniyyuu immoo kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyyaa biyya keessaa biyya alaa teessanii warreen na hordoftan hundumti keessaniyyuu laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan na bukkee dhaabbadha. Yoo isin nu jajjabeessitan malee ijoolleen biyya keessa jirru waayifaa kanfallee viidiyoon isaa ilaalcha hin qabu taanaan baay'ee tokko ulfaata tokkoffaa chaanaaleen namaa hin dadhaba hin beektumoo akkatti sa'aatiin guutamu waan hunduma isaa immoo bu'aa ba'iisaa ijoolleen batalaa yuutuubii hojjechaa jirtan hundi keessanuu hin beektu jechuudha. Kanaaf hordoftoota kiyyaa na jajjabeessaan isin jajjabeessni keessan ammallee na biraa hin namne asirratti immoo viidiyoon kanaan dura waa'ee mana mucayyoodha ijaarsaa jiru irratti hojjedhe irratti yaada tokko isiniif kennuu dhufe jechuudha. Ani viidiyoo sana mucayyoon tokko maal jette seesanii amboo keessatti maafin amboo keessaa namni ijaaru jira jette ta'ee amboo keessatti maafin ijaarsisiin jette ta'ee waan saanaaf hin galle jechuudha. Garuu kan isin hubachuu qabdani bakkee jireenya maatii keessanii haala rakkisaa fi cinqii garaagaraa keessa taa'anii maatiin keessan achumatti immoo bakkee sana jijjiiruu fi barbaadu taanaan katamaan maatii baadiyyaadhaaf ta'u tilmaamamuu qaba jechuudha. Katamaan maatii baadiyyaadhaa dhufanii katamaa sana keessa jiraatanii qubatanii itti jireenya isaanii fooyyeffachuu keessatti hojjechuu nagadatanii jiraachuu wantoota garaagaraa akka hojjetaniif wanti madaalamu katamaan maatii baadiyyaarraa ka'anii gara katamaatti siquuf kam jettanii tilmaamuu qabdu dursa. Fuutanii amma fakkeenya maatii gammoojjii garaagaraa eessayyuu waan ta'in baadiyyaa garaagaraa keessa jiraatan qaala'insa kanaan fiddanii amboo keessatti mana ijaartanii ogalchita maal hojjetanii nyaatu? Maal hojjetanii nyaatu? Akkamittiin jiraachuu danda'u? Garuu magaalaa Gudar keessatti haala jireenya namaatiif baay'ee mijattuudha. Jireenyi ishii baay'ee rakasa. Mannumti kiraallee rakasa dhugaa waaqayyoo dubbachuuf jechuudha. Yoo kireessitee illee itti galchite rakasa. Tokkoffaa immoo maatii keetti dhiyaata. Bakkee lafa isaanii deemanii qotatanii dhaabbatanii galuu danda'u. Dhaqanii baadiyyaa oolanii achi hojjetatanii galanii katamaa keessa buluu danda'u. Boqotanii. Garuu amboo keessa yoo ta'e ituma jedduu deemtuyyuu tiraanspoortiitti dhumta. Tokkoffaa hin dandeessus immoo amboo keessaa baatee ganama baadiyyaa deemtee hojjattee galuu hin dandeessu. Garuu magaalaan Gudar eessaafuu magaalaan ishii guddittii ta'uu haa baattu malee magaalaan ishii keessatti biqaatiin haa dhabu malee magaalaa baay'ee guddoodha. Magaalaa baay'ee jireenya ishii rakasaati. Maaliin midhaan yoo jettanii kuduraa garaagaraatiin shunkurtii wantoota garaagaraa hundayyuu magaalaa kam keessatti rakasa kan hin taane magaalaa Gudar keessatti baay'ee qannasa. Garuu namoonni tokko bakkee guddinaaf bakkee amma fakkeenyaaf keessatti hojjedheen guddadhaa keessatti wantoota garaagaraatiif yaadamtu.
Garuu maatii keessan keessa jiraatanii haa boqotan yoo jettan magaalaan Gudar magaalaa baay'ee mijattuudha. Dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha. Innaa kanaaf obboloota kiyyaa warreen maybe magaalaa Gudar keessaa lafa qabdani magaalaa keessatti dhiisaati immoo baadiyyaadhaa maatii keessan gara magaalaa Gudar fiduu warra barbaadan lafti baay'ee rakasa jechuudha Gudar keessatti. Baay'ee bushaadha dhugaa waaqayyoo dubbachuuf. Birri 150 katamaa walakkaa bitataa jechuudha Gudariin. Garuu immoo ammanaan bittee fiddee maatii keetti gashite jechuun immoo ati nama eebbifamtu nama bakka maal siin jedhu dhugaa waaqayyoo waan man jedhu hin qabu jechuudha. Kanaaf warri waan akkasii barbaadan maatii keessaniif gara godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboorraa kaasee gara tokkee kuttaa'ee ganda dirreen cinee wantoota akkasii warri taatan jechuudha. Warri kaan immoo magaalaan keessan maybe kanuma akka kanaa magaalaan jireenya maatii baadiyyaa mijatoo jiraate yaaddanii karoorsitanii maatii keessan yoo barbaadan gara katamaatti fiduu dandeessu. Kanaaf siniin jedhaa buleetiin kiyyaa maybe gaaffiin kun sii deebi'ee jedhee yaada. Ammuma kaastee baadiyyaa keessaa fiddee magaalaa Ambootti maatii gashitee baadiyyaa baastee ittiyyuu siif hin baran. Tokkoffaa namni keenya hin taa'u hojjata ganamas galgala sin hojjata bahee horii isaa ilaallata horii isaa bira deema. Horii artee as fidda Amboo garuu horii maatiin qaban fuutee Gudaritti galchuu dandeessa waliin. Maaliif lafti isaa walitti dhiyoo waan ta'eef. Kanaaf isiniin jedha obboloota kiyyaa. Ani immoo kan mucaa kanarratti warreen itti fufi yaadni kun baay'ee bareedaadha. Eebbifame waaqayyo isaa eebbiseettan isinillee dachaa eebbifama. Waliif yaaduun wal gargaaruun hunduma keenyaaf iyyuu haa ta'uun isiniin jedha. Kan mucayyoo kanarratti dhaabaaf osoo hin ta'in hani ganaan akka kaayyoo kiyyaatti ganaa wantoota hedduu hojjedhaadha dhugaa waaqayyo dubbachuuf. Ani hanqii namaa hin barbaadu. Kan koo qofaa waaqayyo naa jiraachisu. Kan koo bichaa waaqayyo galmaan naaf haa ga'u. Kan kiyyas immoo bu'aa isaa firii isaa immoo yeroon kan mucayyoo xumure kan kiyyas immoo gara fuulduraatti ittuma deemnaan isiniin jedha. Kanaaf hordoftoota kiyyaa obsee maafi maadhamu bilaa jettanii natti qabameera yaani isinirraa badee jira dhugaa isinii yaade baay'een isin yaade guyyaan viidiyoo jedhee galakkisu xiqqooshii yaani jira gaa biyya keessatti amma waan hedduutu jira takkachi dhaquudha takka biiziidha. Kanaaf tokkoffaa immoo hojii mucayyoo hordofaan jira guyyaa 2-3 buleen Gudar dhaabbadha. Maaliif hojii nama hojjechiistee nama bukkee deddeebi'uun dirqama garuullee dirqama qabu yaani dirqama qabu yeroo isin jedhu warra hojjechiisa sana hordofuufillee dirqama qabu yeroo jedhu gara nyaataa wantoota garaa garaatiin dirqama qabu maaliif kontiraatan kenna waan ta'eef warreen immoo dhiifama obboloota kiyyaa viidiyoo kiyyaa addaan ta'ee isiniif deebi'ee jira isiniin jedha. Inni sababni isaa sa'aatii keessummaa natti dhufe kanaaf viidiyoo isaa addaan ta'ee isiniin jedha. Waa'ee simmintoo fi dhagaa meeqaa baajanni isaa meeqa fixee kan mucayyoo naaminaan jechaa turtanii baajanni inni fixee amma tilmaamamuu hin danda'u jechuudha. Garuu nama isiniif yaadu nama wantoota garaa garaatiin isin deeggaruu danda'e qabaatanii akkaataa haqima keessaniitiin wanta yaadan tokko namni isin hojjetu jiraate hojjetachuu dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf tilmaamuudhaaf simmintoon doonaan tokkittiin yooniin immoo doonaan simmintoo beektu jedhee yaada ishii tokkittiin 1800 bitee jechuudha. Ishii tokkittiin meebii simmintoon immoo hin dabalaa hin qannasa gadi bu'aa ol deebi'a guyyaa guyyaatti jechuudha. Dhagaan illee akkasuma jechuudha. Amma fakkeenyaaf baajata isaa hin beeku yeroo jedhu baajanni hammatti ba'e ganaa waan hunda isaa irratti herregee mucayyoodhaaf kan inni ibsu ta'a malee amma ati asitti meeqa hammana fixe jedhee tilmaamuu hin danda'u. Maaliif ganaadha waan ta'eef ganaadha yeroo isin jedhu ganaan mi'aragaan jira, nassalaan jira, shawaa girfeen jira, simmint liisha gochuun jira keessa isaa namni waan ta'eef waan hundi isaayyuu ganaa afa waan ta'eef garri caalaan illee xumuramee jira jechuudha. Garuu dhagaan makiinaa 3 kan ga'ee jechuudha. Dhagaan tilmaamni isaa hin beekama. Kanaaf hordoftoota kiyyaa wanti biraa wanti isin jechuu danda'u kanaadha. Waciisaa gabiisaa manaamni hamma osoo hin ta'in yeroo dhume xumuratee jedhe mucayyoon kun mana axaagaa manaatti birrii ammana baastee akkas godhattee jedhee ibsuu danda'a jechuudha. Ammarra dhaabbadhee dubbachuu hin danda'u waan ta'eef maaliif
umni namaallee kontiraata adda addaa kenname garuu kan hin kennamne jira. Ganaa isaan sammatti hojjetan hin beeku. Tokkoffaa immoo gatiin simmintoo iyyuu meebii dabaluu danda'an beekamu liishoo irratti ganaan silii wantoota garaagaraa wanta yaani piroosesii isaa beektu kan akka baarrii jira irra caala kan baay'ee guddatee baarriidha jechuudha. Baarriin tokkittiin maskootii 2 fi baarriin tokko birrii 40 wantoota akkasii 35 wantoota akkasiiti jechuudha. Innaa kanaaf gabii fi waciin hammamitti baay'isa kan jedhamu yeroo waan hojjetame sun xumurame malee amma beekamuu hin danda'u isiniin jedha. Kanaaf akkasiidha obboleettiin gaaffii kana na gaafatte sii deebi'ee jedhee yaada. Lakkoofsa bilbila kiyyaa yoo inni immoo lafti hamboo keessaa hin argama jettee yenni itti nafi hin argama. Ammayyuu gisii kana lafti kan argamu. Maaliif hojjettee namni barattoota garaagaraatiif fi amma yeroo kana muddaa akka ta'een beektu sin xiqimtiidha. Xiqimtee jechuun immoo omtuu hin jiru jechuudha. Namni waan qaburraa gurguratee tola jechuudha. Lafti hin jira. Yaani yoo nama qabaatan namaan dallaalaa ta'uu ta'in namaan fira biraa yoo barbaadatan argachuu dandeessu akka qimii keessanitti. Lafti har'a baadiyyaadha jettanii bittan torbee 3 kana ji'a kana katamaa ta'e jechuudha. Lafti hundi bitameera jechuudha. Naannaan kamiyyuu dhugaa waaqayyo dubbachuu fi booddee magaalaan Amboo keessi garatti deemu hin beeku. Yaani bibbitamee jira jechuudha. Kanaaf akkasiidhaan isin jira hordoftoota kiyyaa amma viidiyoo biraatiin bor walitti deebinutti nagaa fi ayyaana araara waaqayyo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Shalom turtii gaarii qabaadha. Like, share, subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabadha. Warreen lakkoofsa bilbila kiyyaa barbaadan immoo isiniin kaan isin jira. Warreen nagaafa dhiimoorraan dhuftanii na dubbistan isin dubbisuu dhiifama. Yeroo baadiyyaan deddeeman ture hamma jechuudha. Garuu dura kanaan booddee immoo asumas keessa jira waan ta'eef isin jalaan qabaa isin dubbisa warreen isin dubbisuu baadhee dhiifama guddaa naaf godhaa. Isin jaa turtii gaarii qabaadha. Like, share, subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabadha isin jaa. Shalom.